Akkam jirtu abdiidha miiltota ekerra chaanaalii keenya subscribe gochuun hin dagatina. Kutaa kana keessatti waa'ee switch statement wajjin ilaallaa jechuudha. Switch statementiin gosuma if statement ta'ee wanti adda isa godhu value tokko value warreen kanarra duukaa yookaan immoo value hedduu duukaa karaa nuun ittiin cheekii goonudha jechuudha. Amma kanaafiyyuu fakkeenyaaf as gubbaarratti haala tokkoon fakkeenya tokko wajjin ilaallaa jechuudha. Lakkoofsi namni tokko seensisu yoo 0 ta'e kan inni nuuf deebisu dilbata jecha jedhudha jechuudha. Yoo tokko ta'e immoo wiidhata kan jedhudha jechuudha. Yoo fakkeenyaaf 2 ta'e immoo facaasaa kan jedhu ta'a jechuudha. Haala kanaan akka inni deebisu haga xumuraatti jechuudha. Amma akka fakkeenyaatti warreen kanan fudhadhe malee warreen hafanis jiru fakkeenyaaf aga guyyootuma torban keessa jiran kan deebisu hojjechuu barbaanne jechuudha fakkeenyaaf. Kanaafiyyuu functionii tokkoon create godha. Functioniin kun kan inni nuuf waan ta'u waa'ee maalii irrattidha? Waa'ee guyyaa irrattidha jechuudha. Guyyaa kana immoo yeroo namni lakkoofsa wayii tokko galchu yeroo inni galchutti maaltu godha jechuudha wanti suni cheekii godhee guyyaa isa kam akka ta'e jechuudha kan inni adda baasu jechuudha. Kana booddee bakka kanatti immoo maal hin jedha variable tokkoon create godha. Maqaa guyyaan jedha kan inni nuuf deebisudha jechuudha. Maqaa guyyaa nuuf deebisa nuuf lakkoofsa galchina inni immoo maqaa guyyaa nuuf deebisa jechuudha. Kana ergan godhee booddee amma gara switchiitti dhufaa jechuudha. Switch statement keessatti wanta inni compare godhu maalidha as keessatti jechuudha. Lakkoofsa yookaan immoo lakkoofsa namni sun galchudha jechuudha kan inni compare godhu jechuudha. Lakkoofsi namni sun galchu yoo 0 ta'e maaltu ta'a jechuudha bakka kanatti guyyaan keenya yookaan immoo maqaan guyyaa keenya gara maaliitti jijjiirama jechuudha? Gara dilbata jijjiirama jechuudha. Dilbata ta'a jechuudha. Kanaan alla erga dilbata ta'e booddee immoo maaltu ta'a jechuudha? Breakii ta'a jechuudha. Koodii kana keessa yookaan immoo switch statement kana keessa xumureera sababii ta'eef akka inni ba'uuf jechuudha. Inni ittaanu guyyaan inni ittaanu immoo yoo lakkoofsisaa tokko ta'e maqaan guyyaa keenyaa meeqa ta'a jechuudha? Wiixata ta'a jechuudha. Lakkoofsi namni sun galchu duwwaati haga 6 gidduu haala yoo ta'e immoo by default maaltu ta'a jechuudha bakka kanatti dhufne goonaa jechuudha. Kanaafiyyuu maqaan guyyaa keenyaa maal ta'a? Guyyaan suni hin argamne yookaan guyyaan akkasii jiru jedha jechuudha. Kan akkas nuun jedha jechuudha gabaabaatti. Amma gaas keessatti yoo maqaan guyyaa lakkoofsi namni sun seensisu duwwaa yoo ta'e dilbata nuun jedha jechuudha. Yoo tokko ta'e wiixata, yoo 2 ta'e facaasaa. Haala kanaanidha jechuudha kan inni itti dhufu. Akka fakkeenyaatti gaa erga kana goonee booddee immoo amma gaa maaltu ta'eera maqaan guyyaa kanaa gabaabaatti variable sirra create goone kanarratti assign ta'eera. Garuu functionii kana keessaa maal hin taane returnii nuuf hin taane yookaan immoo nuuf deebi'aan jiru sababii ta'eef bakka kana dhufne maal jennaan returnii goone returnii erga goone booddee bakka kanatti maaltu returnii ta'a maqaa guyyaa sanaadha jechuudha. Yeroo returnii goonutti wanti nuun hubachuu qabnu switch statementiin alattidha jechuudha kan inni returnii goonu yookaan switch statementii kaalli bira siinsaasitti banamee isatti cufama bakka kanatti cufama jechuudha. Kanaafiyyuu isaan alatti gochuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Erga kana goonee booddee amma maal goona argumentii tokkotti ergina fakkeenyaaf maqaan functionichaa maalidha? Guyyaa itti fakkaata. Guyyaa kana keessatti guyyaa tokko yoon jedhama maaltu akkanaa deebi'uudha ilaallaa jechuudha. Wiixata jechuudha lakkoofsi tokko kan inni bakka bu'ee jiru switch statementii sanarraa fakkeenyaaf 5 yoon godhe immoo jimaatadha jechuudha. Gumaa immoo jenne yoo ilaalle keesiin isaa 5 yoo ta'e maqaan guyyaa sanaa maalidha? Jimaatadha jechuudha.
kana caalmaatti immoo fakkeenyaaf lakkoofsachi keessa hin jirre sagaliyoon galchee maallan jechuu danda'u tura jiraata jechuudha. Guyyaan akkasii hin jiru jechuu danda'u tura jiraata. Sababiin isaa amma 6 qofaattidha jechuudha kan guyyaan assaayiniitti ta'ee jiru jechuudha. Kanaafiyyuu sagal yeroon godhutti guyyaan akkasii hin jiru naan jechuu tura jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu haaluma amma argaa jirtan kanaanii haala kan akkasaan jedheera jechuudha. Switch statementiin gabaabaatti kana fakkaata jechuudha. Yeroo fayyadamnu keessatti haala kanaanii fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Switch statement yeroo fayyadamnutti haala kanaanii gochuu ni dandeenya jechuudha. Lakkoofsa isa ilaallu sana as keessa galchina jechuudha. Bakka kana erga galchine booddee bifa keeziidhaanidha jechuudha kan inni gochaa deemu. Ifii keessatti mallattoo maammattuu keessatti keenya isa booddee jalatti goona. Wanti haaraa ta'us keessaa yoo jiraate kanadha jechuudha. Break jechuun erga wanti kun ta'e gajjallaa fakkeenyaaf namichi sun yoo lakkoofsa inni galche duwwaadha yoo ta'e gara gajjallaa kana dhufee warreen hafan kana cheekii gochuun naqu jechuudha. Sababiin isaa bakka kanatti adda citeera jechuudha siistemichi. Yookaan immoo koodiin kuni erga kun raawwatee booddee jechishiin kun isheen bireekii jettu kun maal gooteetti adda kutteetti jechuudha. Kanaafiyyuu maal hin ta'u jechuudha. Gadiin darbee warra kaaniin cheekiin godhu jechuudha. Adda citaa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf namni sun 2 galche immoo lakkoofsaan namni sun galche 2dha yoo ta'e keeziin kuni 2 miti. Kanaafiyyuu kanarraan darbaa jechuudha. Kanarras miti kanarras dhufee darbaa jechuudha. Kanarra yeroo ga'u keeziin sun meeqadha? 2dha jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi sun sababii wal qixxaatee fi vaariyaabilii maqaa guyyaa jedhu kanarratti facaasaa jedhu kana erga kaa'ee booddee yookaan immoo stringii kana erga achirra kaa'ee booddee maal ta'a? Breekii ta'a yookaan adda citaa jechuudha. As keessatti immoo inni kan biraa maalidha? Defaultidha. By default yoo keezonni kanneen asii ol jiran kun waan hin taane yoo ta'e wanti sun keezii kana keessa hin jiru yoo ta'e by default waan tanni baasuu qabu bakka kanatti barreessina jechuudha. Kana fakkaata kutaa itti aanu wal argina. Yaadaaf qabdan komentii gubbaa nuuf ka'a. Galatooma.